Ganda wattoota keenya har'aa aappii ajaa'ibaa aappii baay'ee bareedaa bilisaan pileestoorii irraa buufattanii ittiin taambineelii viidiyoo yuutuubii keessaniitiif hojjettanii isin agarsiisa. Egaan kallattiidhumaan gara aappii keenyaa seenuudhaan isin laayik sabskiraayib gochuun dagatina. Aappii kana keessatti wantoota hedduu bilisaan argachuu dandeessu jechuudha. Yoo barbaaddan laayif istaayilii, geemingii, fuud chaanaalii kanaan ala loogoo bilbila keessanis hojjechuu dandeessu. Kana keessaa har'a chaanaalii tokko filadheetu isin agarsiisa. Edit bakka jedhu tuqeen keessa galaa. Sana booda geessanii teekstii bakka jiru barreeffama asirratti argamu tokko tokkoon tuquudhaan diileet godhee irraa barreessuu qaba. Erga balleessee fixeen booda barreeffama mataa kiyyaan barreessa. Bakka qalamaa kana tuqee mallattoo qalamaa kana tuqee keessa seenaa inter teekstii bakka jedhu kana nan tuqaa. Booda kiiboordii koolaa baasaa baay'ee bareeda jedhee kan hin barreessu yoo ta'e baay'ee kophaattan barreessaa kalariidhaan geessee suuraa korra kaadhee ka'een as deebi'ee immoo bareedaa kophaatti barreessuudhaan akka kanatti jechuudha. Kalariidhaan lafa kaa'attu baay'ee akkasitti achi deebi'ee ammas bareedaa itti dabaltu ammas kalarii biraatiin isas geessitanii achi kaa'attu bareedaa. Kalarii biraatiin akkasitti geessitanii achi kaa'attu. Ani isin agarsiisuudhumaaf malee isin kana caala barreeffachuu dandeessu. Yookanaan tottolchitanii rooteeshinii barreeffamni ittiin keessanii yoo isinii ta'uu dide hedduu qabaa of keessaa istaayilii barreeffamaa jijjiiruu ni dandeessu jechuudha. Kana qofaa miti rooteeshinii isaa digirii 360 akkas ofirra naanna'aa isas jijjiiruu ni dandeessu jechuudha. Akka barbaadanitti namoonni suuraa keessan fayyadamtan suuraas kan keessan kaa'achuu ni dandeessu. Hanga xumuraatti akkasitti baakgiraawundii barreeffama keessanis yoo barreeffamni qalama diimaan ta'e baakgiraawundii jijjiiruu ni dandeessu. Lafa kanatti filachuu akka barbaadanitti kaa'achuu ni dandeessu jechuudha. Akkasitti isin akkasii toletti sana qofaa miti baakgiraawundii suuraa keenyaa barreeffama keenyaaf suuraa keenya akka mul'isutti gootanii kaa'achuu ni dandeessu. Hanga xumuraatti dogongora tokko yoo dogongortan duuba deebitanii sirreessuu dandeessu. Aappii kana kan adda godhu kalarii isiniif ta'u filataa. Har'a kanaaf akkanuma godhee isin agarsiisuudhumaa fi isin kana caalatti bareeffadhaa. Inni kan biraa istiikaroota hedduu qaba. Aappii biraa irratti istiikarii bilisaan argachuu hin dandeenye asirratti bilisaan arganna. Kanneen kun amma kanneen chaanaalota hedduuf laayik sabskiraayibii mana hundi isaa bilisaan argattu jechuudha. Aappii kanarratti kanaaf asirratti fayyadamtuu erga xumurtaniin booda aappii laayik jedhamu kanan fayyadamee mallattoo xiyyaa kana xuquudhaan xumurtuu gaalarii keessanii irratti isinii bu'aa. Hanga xumuraatti waan nu hordoftaniif galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa.